taasisu obboleewwan keenya namni bu'e takkaa milkoomne yaani mee ilaalaasin Atsee Yohannis kan ulamaa nama boruu meedaatti nama 19,000 fixe sun Atsee Yohannis mataan isaa muramee matammatti gale. Mee ilaala biyya keessatti illee qabaramuu hireen arganne beeka. Biyya keessatti illee awwaalamuu hireen arganne beeka. Mataan miniliki iita'ee juzaamaan tortoree raammoon itti yaa'ee qaamni isaa tortoree jiraan isaa jibbamee sirbatii tokko kan jedhii baafatan tokko harka isaa siiqoo baaxaa keessatti dhoskuudhaa jedhanii bar gar tokko harka tokko hin duuchan turanii harka isaa mirgaa kanatu ciramee dhume jedhanii harka isaa tokko hin dhoska dhoskuudhaa jedhaniiti sirballee gisee sirbanu aadaa jaraati gaa aadaa jaraa gisee nutti agarsiifatanu waan gurraatti sana keessaa wanni jirri harka muramtu tokko akkana godhanuufi kan mililiki aadaadha malee harki isaa waa ta'eetii miti jechuu fakkeessuudha jedhaniiti garuu kan isaa harki akka rabbii ta'eetii ciccitee juzaamaan rabbiin isa fixee otoo inni duniyaadhaan jiraatu guyyaa 4 xiraa'ee gatamee ka'eetii maayyii irratti jechuudha du'ee owwaalame rabbiin irratti hin deebne alhamdulillah baga keetaan wallahi keenu taasifadhu keetaan hawwaan taanu ammallee yoomillee hawaasa keenya hawaasa kabajamoo hawaasa baa hawaasa dhiyaa hawaasa kaabaa hawaasa kibbaa roorroon nurra ga'u hundisaa nu yaachisa roorroon dhihaarra ga'u nu yaachisa roorroon ummata keenya ilma namaarra ga'u nu yaachisa roorroon hawaasa keenya irra ga'u immoo daran nu laales nu madees akkuma beekamu Teediroos dubartii tajjeefte isa jarri of ajjeesse xiyyiit xaxxaa jedhani onnee maalii qabdi onnee ittiin of ajjeeftu dhiira onnee qabdi of ajjeefti bar of ajjeeftutu onnee barbaachisaa bar yoo illee rabbiin wallaale namni of ajjeesaa jedhani of ajjeesuun garuu onnee taajoma of ajjeesuun onnee taajoma wallahi raadii makkas dhiira onnee qabdu onnee maalii qaba warqituu moo maal eenyu isiin inni obbiraa qabu sun isiituyyuu xaa godhee lafa buusee seenaan dhugaan akka kanaa seenaan inni jedhi tolfatan garuu inni jedhi tolfatan of ajjeeseedha. Inni jedhi faabirikeetii godhanii ofii jaraatii warshaa haasaa jaraa keessaa kan ba'e of ajjeeseedha. Yaa of ajjeesee dhiise. Teewodiroos akkas minilik akka amma jennee kanarratti du'e mee ilaalaa hubadhaa. Rabbi jedhaati mee ilaalaa hubadhaa. Haayila Sillaaseen inni Hizbaawi Nuuroo oomishee gadi qabuu keessatti akka hawaasni keenya hin baranne namni maqaa Muhammad qabu akka mana barnootaatti hin galmeeffamne yoo qabaatee jedhe immoo amantii isaa yaada isaa kaayyoo isaa qabatee akka inni seenu godhee kana hawaasa keenya irratti hojjetaa ba'e Haayila Sillaaseen mataan isaa ofii isiitii inni waa barsiifataa ba'e darasaa isaatiin jedha baqaa darasaa illee balleessuu taa'e darasaa illee hin jedhuyyuu barattoota isaa jechuutti irra gaariidha darasaa jechuun kun nu biratti afaan isaa tokko haa ta'u malee hiikaan isaa tokko haa ta'u malee kabajaa qaba kanaaf barsiisota isaatu fuudhee mana fincaanii keessa buusee achitti galaafateen fincaan dhugdee duute isiinis kaydiin nama mee Firaa'uunuma irraa jalqabaatu iyyuu yaadame hawaasa sana booddee zulmii namarratti hojjete hundasa akka inni itti du'e akka jedhitti addunyaa kanarraa gale warri ilma namaa kanarratti roorroo yaadu hamtuu yaadu takkaa takkitti milkaa'ee duniyaa kanarraa galu wamin al-ajaa'ib dargiin hamminni ittiin ofoolee amma wanaa mariin jara warri hojjete addunyaa kanarraa gale laakiin namni silaa seera du'a seera isii bade malee isii mataa isiitiif jirti Mangistuu Hayilamaariyaam amantiin isa kanaa isa sana hin jedhu maal jennaan amantii miti ajaansa amantii miti jennaan amantiin hin jiru jechuudha amantiin hin jiru jechuudha ilaal jarri kan ofii guddifteeti nu kana gadi qabdee harka tokko nurra ciqilfattee addunyaan eega gaafa Portugaalii fi warri Imaam Muhammad ajjeese sun eega gaafa jaratti hidhataniiti har'as footoo Puutiin fudhataniiti hiriira nagaa ba'u argaa jirtu haa ta'u baroodha baga bahanii rakkoon qabu maaliif jennaan eenyummaa jiraatti keessan agarra. Akkuma beekamu Mangistuu Hayilamaariyaam amantuma kana cufa yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam keessa ummanni Islaamaa waraanatti makateeti leenjifamee waraana dargii ta'ee namatti dhukaasee akka ajjeesuu danda'u ofitti meeti kan inni gale ummata Oromoos ummanni Islaamaas akkuma kana dhaqee wajjin leenjifamee maqaa Muhammad baatee maqaa maalii baatee roorroo qabaatullee laala mana wal caalalaan dhaqee keessa galee waraana fedhe keessatti hirmaatee dhaqee lolee dhukaasee ajjeesuu akka danda'u ofitti mee baree muuxannoo irraa argateeti kan inni gale faayidaan nu fayyadamne waan dinqii dabar
Gaafa sana keessa dirqamaan namni barnootatti galee barnoonni numaa inni gaafa duraa balfamaa bahe amma moo humnaan akka inni galee barsiisu waggaan 17 sun wanni inni hojjetu wanni inni balleesse sana hunda maaliif jennaan uummata Oromoo namni amma isaaf miidhee hin jiru waan ta'eef.